بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته arras fedhi rabbiitiin sagantaa keenya qabannee walitti deebineeti jirraa sagantaan arra qabnu yookaan immoo darsiin keenya kanarraadha barnoonni jechuudha barnoota kutaa 28ffaati alhamdulillahi rabbil aalamiin egaa yaa ummata keenya wanni hubachuu qabnu asirraan kan hojjechuu qabnu maallaqa qofa dalagachuu miti akhiraas dalagachuudha qabna jechuudha. Akkuma duniyaa barbaadnu sanitti akhiraallee barbaaduu qabna, tattaafatuudha qabna, waan gurri keenya dhagayeetti hojjechuudha qabna jechuudha. Maashaallah rabbi nurraa haqee balu. Egaa darsiin har'aa maal jedhee jalqabaa as-sunnatu wal bid'aa sunnaa karaa nabiitii fi bid'aa jechuun baasa jechuudha. Baasaa madana kajaan san. waan guyyaa keessa ba'e kullamaan waliin faallaadha waliin masaanuudha jechuudha. As-su'aalul awwalu jechuun ammallee gaaffiin duraa hal fiddiin jechuun amantaa keessa ni jira. Bid'atun hasanatun jennaan baasni gaariin amantaa yookaan immoo diin keessa ni jira hii jenna jechuudha. Haaya hal fiddiin jennaan amantaa keessa ni jira. Bid'atun hasanatun jennaan baasni gaariin baasa wanni jedhan kun. الجواب وجون دي بسادة ليس في الدين إننا من تاكي سنجروا بدعة حسنة باسني قارين هنجروا والدليل قوله تعالى رقان كان آجة ربي والتيتي هايا هنجروا بر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم جاء رب العالمين أكملت لكم دينكم أمنتيك سنسني قوت جيبر isaa hajjii keessa jiru amantee keessanarraan isinii guute jedheeti quraana keessatti buuse. Egaa guutameeti weelkaan guutame yoon kabiraatti daballaa jedhanillee irra yaa'a malee wayii qeebala hin qeebalu. Amantaa islaamaa kana akka weelkaatti yoo fudhanne weelkaan tokko yoo waatti guute akkamitti itti gannamuu danda'a irra ma yaa'a jechuudha. Kanaaf guute wanni jedhan tokko akkamitti animmoo nin guuta ga'ee kootiin jechuun hin barbaachisu. Ganna quutaa jechuudha. Bid'aatti dabaluu jechuu bar. Haarawa kana ganna kanii bid'aatti dabaluu. Kanaaf hin jiru. Waatmamtu alaykum isinirra guuttadde waatmamtu nin guute alaykum isinirratti ni'matii godhiitiyya jedhe rabbiin. Godhiitiyya aafiyaa nuu kenne amantaa nuu kenne ammaasis immoo duniyaa nuu kenne kana malallee wanni hedduudha ni'imaan rabbii. Waradiitu lakumul islaama amantaa islaamaa kana isinii jaaladheetiin jiraa jee. Diinaa amantaa ta'uudhaan laal amantaa haala ta'een wannan qa'e amantii islaamaa ga'u hin jiru bar. Inna diina jechuun amantaan gaariin heerri gaariin cinda Allahi rabbiin biratti al-islaama islaminaadha. Alhamdulillah. Suuraan kun suuraa maayidaati. وقوله صلى الله عليه وسلم ما سجد كما ربيتي وكل بدعة جرجمان شوفتي باسا wanni guyyaa keessa ba'e jechuu cufti baasaa dalaalatun jennaan jallinaa wakullu dalaalatin jennaan cufti jallinaatu finnaar ibidda keessatti tahaadha cufti jallinaa akkana jechuun maa jechuudha. Wakullu bid'aatin jechuun kulliin baasaa wani namni guyyaa keessa baasaa bulu dalaalaa jallina jechuudha. Namni san jallataa jedhama. Namni jallatee ofinnaa ibidda keessatti tahaadha ganaa ibidda seenuudhaaf taha. Kanaaf amantaa islaamaa keessa sunnaa gaarii malee bid'aan gaariin hin jiru baasni gaariin hin jiru jechuu duuba. Sahiihun hadiisni kun qulqulliidha. Rawaahu Ahmadu wa gayruhu. Hadiisa kana mee Ahmadiin keessa laalladha. Kabiraa keessa illee ni agartanii. Duuba kanaafuu obboleeyyan keenya namni amantaattiin dabala jee yookaan irraa inni hir'isa jedhe wanna kanaa kun bid'aa jedhama. Kanaaf ganaa gad fiduudhaaf taha jechuu duuba. Haayye tole. As-su'aalu saani gaaffii lammaffaadha. Maa hiya al-bid'atu fi ddiini bid'aadhuma jechuun takka baasa jechuun amantaa islaamaa keessatti maalinni wanni baasa jedhan kun akkamitti? Haaya aljawaabu deebisaan al-bid'atu fi ddiini baasni diin keessatti hiya isiin az-ziyaadatu waatti dabalu namni takka hoo ka'ee waatti dabala jee fi diin keessatti awin nuqsaanu takka hir'isuudha
irraa irrisuu takkaatti dabaluu yaani bid'aa jedhama bar. Bid'aan dabaluu qofaa miti irrisuu illee ni ta'a. Masalan waa dabaluu gisee jennuu namni tokko ka'ee salaata rakaa sila zuuriin afur salaatamu shaniin godha jira. Innuu ibaadaadha maali yoo shan salaati jira. Namichi kun bid'aa hojjetee jira. Rabbiin beekumsan qabu ta'a. Afur nu godhe nuti immoo yoo shan goone. Kanaaf tirfii jedhama. Yoo immoo salaata rakaa afurii keessaa sadii godhe ammas innis nuqsaana takka bid'aadha jechuudha. Rabbiin irraa hir'isaan jenne. Kanaaf magriiba sadii salaatan maaliif inni salaata biraa keessaa sadii ta'e afuriin guutaa yoo jiran inni kun bid'aadha. Ibaadaan karaa godhamuudha qabdi. Haaya duuba kana jechuu duuba obboleeyyan keenya. قال الله تعالى ربي نولتين جدا منكرا مرما تهاتيا على المشركين إنهم مشرك توتا الرت مرما حالة الربين بدعهم باسا إساني مشركتون باسا نبر أم لهم شركاء شرعوا لهم أم لهم مشرك توتا كناف نجرا يا ربين شركاء ربو وان تجرا في مشرك تو وان كن شركاء ربوان قبني جابر ربي براكا شرعوا لهم كنساني فكرا قدن من الدين أمنتهر ما لم يأذن به الله والربين يجب نتكه نما كرا قدوف قبني جابر يرتدي داك جابر غافي قرتني كنوتي دبسيسا ربي قبني إسان مشرك توني كن ربي صباني قبن sanama yookaan taabota 360 qaban kan waggaatti gabbaran kan guyyaa takkatti akka gabbaran guyyaa lammaffaa ammas kabiraa gabbaranii guyyaa 360tti sanama yookaan taabota 360 gabbaranii kan kijibaa qaban malee ka dhugaan qabanii kanaaf rabbiinu irratti morme osoo dhugaa ta'e waa harkatti mormu. Suuraan kun suuraa shuuraati. Suuraa waa'ee mariidha. Waqaala sallallahu alayhi wa sallama ergaa rabbiin jedha من أحدث نمنفدي في أمرنا هذا من تاكين كان كيسا ما ليس منه وأنا من تار انتان وان دين رانتان فهو رد الندي فما داجا متفق عليه حديث نكون رتي ولي قال لي قدام يجرى بخاري مسلم كيسا دقال لدى سيئة رد جتشو مال جتشو دا دي فما دا كجن غير مقبول كيبال مامتي نمني بدعا وجتو السؤال الثالث غافين سدفان هل في الإسلام سلمنا كيس نجرا سنة حسنة سنة حسنة إنان سنان غارين نجرا الجواب ديبسان نعم نجرا بر في الإسلام سنة حسنة سلمنا كيس سنة غاري جرا قال صلى الله عليه وسلم قال ربي نجري من سنة في الإسلام نمني سلمنا كيس تقودي سنة حسنة سنة غاري karaa gaarii falahu ajruhaa sawaaba sii qabaa inni wa ajru man camila bihaa sawaaba namaa isa boodaa itti hojjetee qabaa min bacdihi isa boodaan min gayri an yanqusa irrachuudhaan maletti min ujuurihim sawaaba isaaniirra isa kabaasee fi isa itti hojjete shay'un wani takka irraanirratu rawaahu lbukaariyyu bukaarii gabaasee. Kanaaf sunnaan jedhamu kun sunnaa akkamiiti? Sunnaa duraan du'ee jiru tokko kan namni lafatti gatee jiru amma akka biyya keenya kanaatti intala adeeraa yookaan wasiila yookaan abbeeraa fuuchuun hin jiru kufee jira yookaan immoo kan kufee jiru kana ol kaafnee karaa gaarii karaa goone kun sunnaa jedhama. Wama duraan jiru fiduu jechuu bar waan duraan du'ee jiru tokko. Maasha Allah. رواه البخاري بخاريتو قباسي السؤال الرابع قافنا فرفان متى ينتصر المسلمون مسلمتون يوم تنفمنيجا الجواب ديبسا ينتصر المسلمون مسلمتون تمسني أرغتني إذا رجعوا إلى تطبيق غرقت تموت وقود يبين ربنا ديبسو إلى تطبيق غرقت تموت مال كتاب ربهم قرآن ربي ثاني قتمو وان قرآن نجي دلقو وان النيل أركمو أركمو يجبر وسنة نبيهم قرآن نبي ثاني قتمو تيوغو ديبيان ربنا ها قتمو صلى الله عليه وسلم واخذوا جزي قبتا بنشر التوحيد الدعوة فجاسوت توحيد فجاسوت تيوغو ديبيان تم فمنيجا
وحذروا وقولوا كماني من الشرك أنان شركي الرا على اختلاف مظاهره كران شركي والأبو وجن شركين كرا ميكا كبابر كرا هدو كبا أمانتا توكتي بالي شركين كرا هدو كبا وقو شركي كنرى كمان على اختلاف مظاهرهم مظاهرهم قبان شركي كون والأبو وجن كرا لينسا وأعدوا وقو قبان لأعدائهم جنان نعبا يوكا طلاتوان ثانيتيف ما استطاعوا أن قدن دانين جزي قبان كرا ميدياتينيس أما سي كرا ميلاتينيس أما سي كرا فانيتين كرا هندان جتشوبر كرا دعوة كرا هندان آية تولي من قوة يجون مليقا دنديتير رايابر دربنا فارا قال الله تعالى يجون مليقا دوب ربي نولتين جدا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ما شاء الله يا ور ربت أمنتن يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمني إن تنصروا الله يربي تمستا يربي تمستا سنة حديث قرآن تمسودان اتهجت شودان ينصركم ربين الليسني تمسا ويثبت اجنانا ملي قد آبا أقدامكم جنان كومي يوكا هرپا كيسان قد آبا جابر سوران كن سورة محمدي وقال أيضا جنان التودي بن ربين نجدا وعد الله الذين آمنوا ربي مؤمن توتا أفني بعلمه منكم ورزن الرامنيف وعملوا الصالحات قاري كدلق أفني بعلمه مال بعلميف لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم ربهم بكا بوسا يجود مدوبا إسان بكا بوسا في الأرض دچي كيستي كما استخلف الذين من قبلهم أكما ور إسان اندرا بكا بوستي إسان بكا بوسو تا جيبر ولا يمكنن لهم إسان مجيس دينهم أمنتي ثاني الذي ارتضى لهم أمنتي إساني جالة كنا إساني مجيس يجودا أكت ربي قبرتن إسني مجيس وربي صداتني وهند حجتني إذا أركا في أججا اتهجتن يجوبر هاي دجيني دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم إسان نججيرا من بعد خوفهم إيقا صدا ثانيتي أمنا نغيت جيرا بروني تك صدا ننجري ومنتي قبت نماتو خرارا جتشنا ربين بلا نتبوس ملي يعبدونني هنما أقبرني يا ربين جريب بالما غليبر لا يشركون بي كان نجنا وانكمني نبرا وانكمني شيئا وان تك نبرا وانكمني يجنا أقبرني كان هندن قدا في جابر سورة النور سورة كن سورة نوري ما شاء الله درسي كن يقويا الرادا أشتو مرة درسين ددمي سدتفان أشتو مرمي درسي يورب جده متى دري تو كتي تلفني را غافي تكتي يجودا مالي متى دري نتيانو الدعاء المستجابة كدا مستجابة يجون أواتما دبنا واي كدا أواتما يجودوبا akkamitti rabbiin nu hawwaata duuba balayan keenya mata dureen barnoota keenya irraa asitti umrame inshaallah kitaaba takka asitti wal baasuudhaaf deemnaa rabbiin nurraa haqee baluu isinis immoo namatti fayyadamuu nama dhaggeeffatu rabbis naa godhuun isiniin jedha maashaallah mata dureen keenya irraa asi goolabamee chaanala kana sabskraayib godhaa sheer illee godhaa maashaallah rabbis irraa haqee baluu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu